Hi guys, kabajamtoota fi hordoftoota kiyya guyyaa irraa kanas barnoota bareedaa fi irraa gammadan tokkoon isinii qabadhee dhufe. Barnootichis hanga yooma afaan Oromoo kan hin fayyadne afaan nama biraa fayyadamaa turre kan jiruun isinii qabadhee dhufe. Afaan Oromoo afaan federaalaa ta'uu qaba jennee akkuma falmachaa ture afaan Oromoo telegiraama afaan Oromoo nuuf dhufee jira. Kanaaf telegiraama afaan Oromoo dhufee jira, feesbuukni afaan Oromoo dhufee jira, googil afaan Oromoo ni jira. Kana fayyadamuu qabna. Amma san keessaa waasadeen kana keessaa telegiraama afaan Oromoo akkamitti akka fayyadamnu, akkamitti akka afaan Oromoo irratti daawunlood godhannuun isiniif qabadhee dhufe. Barnooticha kana bareeda jeetiin yaadee jira. Liinkiin viidiyoo kana jala isinii haa liinkii san irratti tuquudhaan bakkaan dhaquu qabdan mee na waliin tura. Gama hojii keenyaa waliin ayyaanu osoo gama hojii keenyaa deemin duratti namoonni chaanala kanaaf haarawaa taatan chaanala kana subscribe godhaadhaan na deeggara maatii kiyya ta'an isiniin jennee waliin ayyaanu. Liinkii as jalaa fayyadamaa garuu. Ciao. Welcome walitti deebineetti jirraam. Egaa liinkii viidiyoo kana jalaa fayyadamuudhaan innaa irratti tuutan akkanatti kunnoo isin fide xiqqoo turuudhaan akkanatti isin fide ichi booda kunnooti gama gadii kanatti isin xiqqoo kana gaddeemuudhaan use telegram in afaan Oromoo kan jiru telegram afaan Oromoo fayyadamaadha kan jiru isin fida. Erga akkanatti isin fide iddoo kanarratti al tokkoof kilik ni gootan. Innaa irratti tuutan xiqqoo ishee akkana turuudhaan isin fide isii nama Chrome keessa yookaan browser seentaniin qofa ni filattan. Akkuma kiyyaanatti wooma seentaniif ni erga filattanii booda ammaas irra deebi'anii fida iskita telegraama kan feetan filachuu qabdan telegraama fayyadamtan ni filattan. Kunnooti akkuma kiyyaanatti innaa akkana filattan salphumatti telegraama keessa isin galcha kunnoo akkanatti sarchisanii godha daqiiqaa takka ni obsitu. Akkana kunnoo daawunlood godhaa jira afaan Oromoo keessatti kusachaa jira. Amma eegee akkanatti ture booda kunnooti salphumatti daqiiqaa takkaa booda akkanatti yeroo inni isin baasu kunnooti akkanatti isin baasu tole jee amma kunnooti yoo dubbisaan dubbifnu ati duruma qorqobaa dooqaa kana fayyadamteerta. Afaan Oromoo ati yeroo kamittuu qooqa kee qindoomina keessatti jijjiiruu dandeessa. Tole jee tole kana ni tuutan okkeedha jechuudha. Qindoomina jee gamanatti tole kana innaa tuutan isiniif taheeti jira daawunlood. Amma tuqaa sadeen gama gubbaa kana mee tuunee haalaan lochee godhuudhaaf innaa akkana tuunee kunnooti akkuma argaa jirtan gama gubbaa kanatti waan inni nu baasu kunnoo garee haaraa sinjaa guruppii jechuu fedheeti laqunnamtoota jechuudha. Kontaaktiidha bilbiloota waa hedduu isin qaba namoota dhiyoo jiran jaa ergaawwan ol kaayaman jaa qindoomina setingii hiriyoota affeerii jaa namatti dabalii jaa jechuudha. Waan adda addaa keessaa qaba kunnoo waaw isiniif fideeti jira. Kunnoo waa hedduu yaadachiisawwan sagaleewwan maatii fi eegumsa daataa fi kuusaa qindoomina haasaa waa hedduu keessaa qaba. Afaan Oromoo telegiraama afaan Oromoo nuuf dhufee dha. waaw baay'ee irraa gammadaa jira. Hundi keessan fayyadamuu qabdan jechuudha. An gammateen jira akka kiyyaatti. Amma isin yoomiyyuu taanaan erga akkanatti keessa galtanii booda telegiraama keessa gama gubbaa tanatti kunnooti tuqaa sadeen kanaatu argama. Tuqaa sadeen kana irratti al tokkoof akkanatti inni erga tuutanii booda kunnooti xiqqoosii gajjechuudhaan gama gadii kanatti seetingii kan jirutu argama. Seetingii kana keessa erga akkana seentanii ammallee xiqqoo kana gannee siixu kunnooti iddoo kanatti laanguweej kan jirutu argama. Laanguweej kan jiru kana keessa innaa seentan gama tokkoffaa irratti kunnooti afaan Oromoo afaan kee siif baheeti jira. Intaansee kunnoo Ingilish, Arabiyaa akkanumatti afaan hundinuu Faransaay hedduu jira. Kana keessaa isin ammaan tana afaan Oromoo feetanis Ingilish feetanii kan feetan irratti godhachaa amma afaan Oromoo irratti godhadhame amma afaan Oromoo irratti naaka godhadhe kunnoo akkana naaf gattirreessa. Akkuma argaa jirtan jalqaba irratti kunnooti akkana jee fide yaadachiisawwan fi sagaleewwan jee ittaansee mateenyaa fi eegumsa jee malee daataa fi kuusaa jeema qindoominee haasaa jeema kunis chaatseetingidha. Amma kunnoo iddoo kana keessa yoo kan gallu taate qalbeeffadhaa. Iddoo kana keessa yoo kan gallu taate as keessa yoo kana seene waa hedduu kan sirreeffattuutu jira. Telegiraamni kee akka miseejii namaaf siisee nuti xiqqeessee viidiyoo godhachuu feetes
kunoo iddoo gama gubbaa kanarratti kana xiqqeessuu fi guddisuu dandeessa. Yoo kana godhattee akkasumatti barreeffamni si guddisee si mul'isa hanga 30tti. Yoo xiqqeessuu feetes akkanatti telegiraamii kanatti bareeda xiqqeessitee kanatti ilaallachuu ni dandeessa. Achi booda kunoo iddoo kanatti wanta namni hin hubanne tokkotu jira. Kunooti dubbee haasaa jijjiiruu jira baagiraawundii jijjiiruudha. As keessa gisee kana tokkoof xixiqqee baagiraawundii waan feetanirra kaayyachuu ni dandeessanii jechuudha. Kunooti halluu isaallee qayyarachuu feetan baagiraawundii duubaa iddoo kanarra ni tuutan asirra innoo kana tuutan baagiraawundii kan feetan godhachuu ni dandeessan. Ergasii ammallee kunooti footoo teessan keessa godhachuu feetes kunooti select from gallery kan jiru kana keessa yoo isin gallery keessa salphumatti isin geessa gallery keessa kennu kanatti isin geessa kan feetan irra godhachuu dandeessan. Fakkeenyaaf kunooti akkuma waa hedduutu as keessa sirreeffama. Amma as keessa kunooti akkuma godhadhee jiru kunooti ishii tanarratti godhadhee jira. Kunooti ishii tanarratti godhadhee jira akkanumatti waan feetan irra godhachuu ni dandeessan jechuudha. Egaa daawwattoota kiyya barnoonni yakaniin guyyaadhaa qabadhee dhufe kanuma fakkaata. Viidiyoo kana like share godhaa waliin gahaadha. Bye bye.